Ega assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo idil addunyaa jiraatan hundi keessanuu silaa dhiifama isiniin jenna gurbaa abdii culullee sabboona hamtuu waa hedduu waliin dabarsinee yaadattanii gara peejii tokkotti laayivii waraabuu waamee kaseenaa waliin dabarsanii turtii hidhaa waggaa tokko booda gara biyyaa galanii jiranii dhiifama silaa boolee dhaqnee simachuu qabna turre haalli jiruuf jireenya biyyaa mijannee jechuudha. Akkasii abdii kenna bagana gaan gara biyyaa dhufte. Aamin aamin bagana gaan nu eedan. Atillee bagana gaa wala gar. Aamin aamin baga wala gar. Kadiri kenna barreessaadha. Nagaan gara biyyaa dhufte sin jenneerra. Mee abdii kenna gabaabsiteetuma ummata kee kan si eegaa ture akka ati galtuuf hawwaa ture sagalee siif ta'aa ture ummata kee kanaan wanni dhaamtuuf wanni jettuu yoo jiraatte namoonni hedduun nagaafataa turanii gara WhatsAppiitiin haala itti jirtu maalirra akka turte nagaafataa turanii asumaan mee ummata kee qaalii kabajamaa si jaalatu kanaan wanni jettuu yoo jiraate gabaabsine. Tokko farratti alhamdulillah rabbil alamin nagaa hangallee jirra. Yeroodhaa ture sanitti beektaa jawaala hin qabnu kashaafaillee hin qabnu jechuudha. Bilbiluma teelee tokkoon bilbileetiin odeeffannoo gagaa dhageenna. Wallahi hawaasni bal'aan baay'ee nu jirakkachaa ture jechuudha. Nuti dhamnee rakkoo keessa jira jechuudha. Namoonni gariin nu caala karaa kan jechuun sababa kenna karaa kan jira. Hedduu galatooma warroonni yeroo san keessa sagalee nu taatan hedduu galatooma. Fedha rabbii malee wanni martuu hin taatu. Garuu gara keessaniif waa takka nan bifanne hedduu nu galatooma. Sillee kun nagaa hangallee jirra alhamdulillah rabbil alamin. Warri hafes ni galanii fi'aan tun immoo kan dhaabanne aada tayyibaa sanfaachiin dhufanii unumaa nama haga as keessaa fidhutti takka hin dhaabatu ka amma jirullee ka ganaa qabamullee akka galu waadaa musan jechuudha. Kanaafuu ammallee kun ofii'aanti jirti guyyaa borullee riyaadirraa nama kuma dhibba tuqlaa jira torbetti nama kuma lama gala jiddarraa kuma riyaadirraa kuma jechuudha. Kanaafuu namni mahidhaa jiru gara kuma 70 wayinuun ji'anii ni galanii inshallah watakka rakkoon takka hin jirtu nullee kun nagaa hangallee jirra alhamdulillah rabbil alamin isinillee warri nu jiraatan hedduu galatooma fayyaa jiraadhaa jajabaadhaa nagaa fayyaa argadha. Egaa galatoomi isin jedha. Egaa ilmaan Oromoo biyya Arabaa takkuma yaadanne miidhama sabaa beekumsa qabnu dandeettii qabnu wallaalummaa qabnu waan beeknu waan nu mudhateen ummata keenyaa sagalee ta'aa ture waliin ta'allee turre jechuudha. Erga biyya galillee gara peejii isaatiif gara tiktookii isaatiin waan haarawaa kaa'u waan bareedaa isin fayyada jedhee yaannu qabatee akkasiin dhufu abdii qabna kaanii bal'inaa walitti dachaana Kadir kenna waan jettoo jiraatte. Abdii lamaan jidduu jira. Abdii koomeedii fi abdii ijoollee arsii jidduu jira. Anis hidhameen gale isinis akkasuma nu hunduu gama biyyaa baga nagaan deebinee jechuu barbaada. Akkasuma immoo dhiyeenna kana kan nutti makame obboleessa keenya qaalii fi gaarii kan jaalannu nama guddaa kan sagalee uummata keenyaa ta'uu baay'isu abdii cululleen baga dhuftee anaa dhufu welcome back to your country jennaani. Akkasii inshallah abdii akka qabu baay'ee irraa ifa inshallah biyya kanatti gartee akkuma dur social media irratti sochii gootee jiraatte asitti ammoo dargaggoota kee kan duraan sagalee ta'aa turte misooma haaraadhaan yaada haaraadhaan akka tajaajiltu abdii sirraa qabnaa baga nagaan dhuftee jechuun ni barbaada irra deebina. Akkasii ulfaadhaa bal'inaa waan jiru walitti dachaanaa wajjumaan jirra waan haarawaa waan gaggaarii qabannee isin dhufnee yaadna hawaasa keenyaaf yoomuu waan barbaachisu ta'uudhaaf qophiidha onnee guutuun gartee fakkeessaa osoo hin taane jechuudha onnee irraa ni hojjannaa galatoomaa isin jaalanne ilmaan Oromoo.